ninjiru qadaa baafti guyyaa biraa. Fakazaalika salaata irratti illee dubartiin salaata irratti fakkeenyaaf zuuriin keessaa bahuuf daqiiqaa lama yoo ka daqiiqaa lamatu si hafa daqiiqaa lama sitti fedhi zuuriin keessaa bahuuf daqiiqaa lama bicha dhiini sitti dhufe maal goota? zuuriin salaan osoo zuuriin salaatini dhiini ammootiin daqiiqaa lama zuuriin keessaa bahuuf daqiiqaa lama bichaan hafte. Ammas salaata ammootiin zuurii fakkeenyaaf daqiiqaa lama hafuuf xahaarfatte. daqiiqaa lama hafuuf sirraa dhiini cite. dhiini sirraa cite daqiiqaa lama hafuuf keessaa bahuuf zuuriin keessaa bahuuf yeroon zuurii bahuudhaaf daqiiqaa lamaaf asuufii dhiini sirraa cite. Wakka kanatti dhiqadhee hin salaata jechuun dhaqqabdu. yeroo sun sitti seene yeroo haala ati xahaaraa qabdu yeroo sun sitti seene in salaatta zuurii. dhiqatteetiin hin salaatta. dhiqatteetiin hin salaatta eegana. haala ati xahaaraa qabdu yeroo sun daqiiqaa lama sitti seene waan ta'eef akkatti beekuun barbaachisaadha shari'aa. Soomas akkanuma salaatas akkasuma. Soomnis akkasuma salaannis akkasuma. Salaata ammootiin haydiin ammootiin sirra dhufe aadaan sirra dhufte qadaa baasuun hin jiru warra kawaarijaa yoo taate malee. Sooma garuu qadaan baafta. Maaliif jennaan yeroo muwassa'a qaba. Yeroon salaataa mudayyaqi yeroon isii. Yeroon soomaa yeroo hedduu qabda. Yeroodha qabda waan taateef sooma hin kafalta. Wataqdi sooma ni kafalti. Walaa taqdi salaata hin kafaltu ka haydiin keessa dhufe. Ka haydoyte san jechuudha. Akka warri kawaarijaa hin kafalti jedhe sanii miti dubbiin. Hin kafaltu. Ka heedii keessa ammootiin salaata heediin keessa itti dhufe san. Kanaaf akkanatti waa beekuun barbaachisaadha. Shari'aa rabbii beekuun barbaachisaadha. Jaartiin jaarsa waliin bultee illee walitti dabalamanii obboroo ofii nyaatanii eega fajri ba'ee qaama dhiqatuu dandayan. Akkuma isaan mukkuree namtichi ammootiin guyyama keessa rafee yookaan dubartiin guyyama keessa raftee sooma osoo qabdu bishaan irraa bahe. Soomni isaa fayyaa ta'a, soomni isii fayyaa ta'a rakkoon qabu. Maaliif jennaan iktiyaara isii malee takka iktiyaara isaa malee irraa bahe. Filannoo isaa malee irraa bahe. Wanni sooma cabsu awwalan waa sadii. Hukmii waan sanii beeku. Filannoo qabaachuu. Waan san yaadatu. Beeku. Yaadatu. Filannoo qabaatu. Waa sadiin kanaan caba. Namni ammoo sooma keessa gurbaan dhiiraa tokko harkaan ofirraa kabaasu taate. Suni waa sadiitu irra jira. Sooma osoo qabu harkaan ofirraa takka jecha ihtiraaman kabajaa ammootiin ji'a ramadaanaa saniif jecha bulii guyyaa saniif jecha uf qaban nyaatuun dhugu. Maaliif jennaan waan shari'aan karaa isaan godhin karaa godhate. Waan shari'aan karaa isaan godhin yoo ka godhu taate ihtiraaman guyyaa san kabajuuf jecha uf qaban nyaatuun dhugu. Namtichi tokko musaafira yoo deeme ammoo faallaa kanaa imala yoo deeme fakkeenyaaf rooba irraa Finfinnee deeme. Namtichi imala deemu ammoo nyaatuun isaa baqqaa dubartitti illee jaartii isaatti dabalamuun illee isaa baqqaa guyyaa keessa imala deeme waan taateef. Har'an tana ammootiin nyaatee Finfinnee ammootiin ilaal fakkeenyaaf manni kiyya Finfinnee ani roobe jira haa jedhu. Roobe ammootiin wayita Finfinnee bawal hin nyaadhe obborollee hin kaane guyyaa nyaadhee asumaa deeme. Biyya kiyya gahe sa'a jahatti gahe
xayyaaraan deema. Sa'a jaatti gahe. Saati matakka bichaa deema yookaan nyaachuun isaa bakka haga galgala uf qabi hin jennuun. Uf qabi haga galgalaa hin jennuun. Kabajaa soomaatiif uf qabi hin jennuun biyya keetitti galte amma. Maaliif jennaan shari'a karaa isaa godhe. Namni shari'aan karaa isaa goote uf qabi hin jedhamu hin nyaatallee hin dhugalleedha. Fakadaalika wanni soomarraa ati uf qabduu waa hedduudha. Fakkeenyaaf waan nyaataa waan dhugaatii bakka bu'u ulamaa'iin kaahanii jiran nyaanni ni cabsa. Yoo beekaan nyaatte, yoo daguun nyaatte homaan ta'u, yoo dhugaatii daguun dhuyde homaan ta'u. Rabbi si nyaachise rabbi si obaase san. Waan nyaataa fi dhugaatii bakka bu'u jedhanii kaayanii jiran. Gilikoosiin ammoo tiniin mana haakimaa kun dhugaatii bakka bu'a. Nyaata bakka bu'a. Soorata ta'a. Gilikoosiin sooma ni cabsa. Marfeen ammoo hin cabsitu. Dhiini ilkaan baafachuu wayita dhayite dhiini sirraa bu'a. Dhiini sirraa bu'u kun ammoo sooma hin cabsu. Yoo beekaan gadi liqimsitu taate malee. Yoo beekaan gadi liqimsitu taate malee. Ilkaan baafattee ilkaan si dhukkubee mana yaalaa dhayitee dhiini si dhiigaa dhiini yoo si dhiige yoo beekaan gadi liqimsite malee hin cabsu. Funuun illee hin cabsu yoo beekaan achiin gadi dabarsite malee dhiiga. Dhiiga yoo beekaan achiin gadi dabarsite malee. Haqqeen illee hin cabsitu. Ka ufii si dhufteetiin hin jette hin cabsitu. Ka beekaan ufii ammoo gooteetiin hin jette sooma ni cabsiti. Dubartiin nyaata wayita gootu ammoo tiniin shorbaa maan kan afaaniin qammastee gattuuf illee sooma maan cabsu kun. Sooma hin cabsu. Ammas mana yaalaa dhayitee ammoo tiniin qaama saalaa kee qaawa zakaraatiin yoo sitti kennan takka qaawa duubaa kanaa yoo kasitti kennan taate wanni sun hin cabsu. Yaala fudhatte. Qaawa qaama saalaa duraatii fi qaama saalaa duubaatiin yaala sii kennan. Kitaabni akkana haasaya. Suni sooma hin cabsu warraajii uraajii irratti hin cabsu. Maaliif lamyuun qal hin naqqalamne wanni akkanaa kun nabii kennarraa nuun naqqalamne. Waan nyaataa fi soorata bakka bu'u. Alaa kulli haal dhiiga yoo kennite hoo namni kenniteef sun ammoo soomni irraa caba. Atiin kennite hoo cabaa. Atiin kennite suni dhiiga kennuun awwala namtichi sun yoo dhiiga saniin kenniniif hin du'a yoo jedhame doktorri haala daruuraa malee kennuu hin dandeettu. Haala daruuraa malee kennuu hin dandeettu. Namtichi sun yoo dhiiga kana argatiin hin halaakama yoo jedhe gaafa san sooma cabsii dhiiga kee kenniif. Yoo lakki ammoo soomuma waliin ammoo dhiiga kiyyan kennaa nan laaffisu. Soomni nan laaffisu. Homaa dhiiga kenneef hin hir'adhu yoo jette soomni keessa hiyya rakkoon qabu. Akkuma san ammallee nama ammoo bishaanitti ammoo tiniin darbamaa jiru nama bishaan fudhate yoo argite. Sooma afaanii qabda daakkii beeyta. Ani lakki ammoo tiniin waan kana yoo irratti jabaadhe malee na laaffisaa jettee sooma cabsitee daayitee bishaan fuudhuu qabda. Daayitee bishaan fuudhuu qabda. Yoo ammoo tiniin daakkii namni bishaan daaku hoo soomni isaa cabaa. Yoo ammoo tiniin beekaa wayita daaku san afaan isaa keessa gadi seenee hin liqimsin homaan ta'u. Homaan ta'u. Sooma keessa guyyaa qaama dhiqatuun illee rakkoon qabu. Nama gariitu sooma keessa ammoo dhiqatuun hin ta'uu jedhe. Laa dhageenne kan. Qaama dhiqatuun guyyaa rakkoo takkan qabu. Ganamarraa haga galgalaa suwaakatuun illee rakkoo takkan qabu. Suwaakatuun illee rakkoo takkan qabu. Guyyaa qaama dhiqatuun illee rakkoo takkan qabu. Bishaan daakuun illee rakkoo takkan qabu. Yoo wayita daayitu san beekaan bishaan liqimsite soomni sun hin caba malee. Hadaa hoo. Sheeka Faaxee waliin fireendii waliin yoo haasayan ni cabaa. Qoraawwayii seetaa ka cabu sooma walaa hin cabaan maa inni qara. Hin cabaan maali namni ka jedhu qara soomni cabe.
cabeen maali kaati jettu waa qoraan ta'e moo maalii isin jaabara nama soomni cabe kateettu kan mee isa cabe shunkoora gabaa bitattee addaan dhoostu seeta soomni cabe je Sheeka kenna dhiiga soomni kennuun fayyaan kunoo ta'u akkami? Dhiiga namaa soomni kennuun kunoo akkami? soomni qoya isinima soomni janjanaa jettan saniimi yoo ammoo tiniini waliin haasoyte haasawan taane yoo haasoyte takkaa yoo nama ammoo tiniin kaa afaanii waa jettuun taate nama yoo ka waloltu taate